Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu. Amma oduuwwan gaggabaaboo isaa kanaaf qabanneen isin dhageessisaa. Oduuwwaniin ani odaabtaamuutii aga xumuraatti nu faana tura. Itoophiyaa fi Ingiliziin misooma daldalaa fi investimentii irratti waliin hojjechuuf waliigaluun sanada waliigaltee mallatteessan. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa obbo Gabra Masqal Caalaa fi Ministeerri daldalaa idil addunyaa Ingiliziin Nigaal Halelistaan waliigalticha mallatteessuun gabaafame. Waliigaltichi tattaaffii fi qophii hunda galeessa Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldalaa addunyaa ta'uuf taasisaa jirtu gama teeknikaa fi faayinaansiin tumsa taasisuuf kan gargaaru ta'uu obbo Gabra Masqal Caalaan eeraniiru. Nigaal Halelistaan gama isaaniin Itoophiyaa fi Ingiliziin hariiroo seena qabeessa bara dheeraa qabaachuu heeruun kallattii hundaan deeggarsa barbaachisu taasisuuf himuu ragaan ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa irraa argame ni mul'isa jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Tigraay keessatti manneen barnootaa banaman iyyuu hagammaatti barattoonni barnoota deeman nuusaa gadi ta'uun himame. Akka hoogganaan biiroo barnoota bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Kiroos Bush VOA'tti himanitti waraana kaabaa Itoophiyaa tureen bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti manneen barnootaa guutummaa guutuutti cufamanii waggoota lama oliif turuun ni yaadatama. Yeroo ammaa ammoo akka haaraatti erga barsiisuu jalqabanii guyyoonni 50 darban iyyuu lakkoofsi barattootaa barnootatti deebi'anii nuusaa gadi ta'uun himan. Hir'achuu barattootaaf sababni barattoonni baay'een sababa waraanaa yeroo darbeetiin qe'ee isaanii dhiisanii godaanuu fi hammayyuu gara qe'ee isaaniitti deebifamuu dhabu midhaan nyaataa dhabamuu fi barattootaaf hooggantoonni barnootaas barattoonni gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif kaka'umsa gahaa taasisuu dhabuudha jechuun dubbatan. Dabalataanis naannicha keessatti manneen barnootaa bakkoota humnoonni Amaaraa fi Eertiriyaa qabatanii jiranitti baruuf barsiisuun guutummaa guutuutti akka hin jalqabnes himaniiru jechuun VOA'tu gabaase. Sagantaan nyaataa addunyaa gargaarsa midhaan nyaataa gara Itoophiyaatti erga addaan kutee ture ji'a dhufurraa kaasee deebisee itti fufa jedhe. Dhaabbanni nyaataa addunyaa kanaan dura midhaan nyaataa gargaarsaaf gara Itoophiyaatti ergamaa ture kaayyoo ergameefiin alatti dhimma biroof ooleera jechuun gargaarsa dhaabee kan ture baatii dhufurraa kaasee namoota rakkataniif deebisee gargaarsa akka jalqabu beeksise. Hoogganaan olaanaan dhaabbatichaa wiixata kaleessaa ibsa Rooyitersiif kennaniin gargaarsi midhaan nyaataa kun bakkatti kan deebifamu eejensiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii warra midhaanicha fudhachuun maluuf irratti kallattiin to'annoo erga geggeesseen boodas jedhameera. Haaluma wal fakkaatuun USAID gargaarsa midhaan nyaataa gara Itoophiyaatti ergu dhaabuun kan yaadatamu namoota midhaan nyaataa barbaadaniif deebisee raabsuu akka jalqabu ibseera jechuun VOA'tu gabaase. Dargaggeessi ganna 30 osoo Amaada Beebii jedhamu umurii isaa ganna 10 irraa kaasee naannoo galaana qarqara Tuuniziyaatti qurxummii qabuun jiraatu wantoonni inni argu wayita qurxummii qabuuf kiyyoo isaa galaanatti darbatu amma ol baasee ilaalutti yaaddoo guddaa itti ta'uu BBC'tti hime. Yaaddoon isaa guddaan yeroo baay'ee kiyyoon isaa kan inni barbaadu qurxummii qaburra reeffa namootaa qabee waan ba'uuf baay'ee akka gadditti dhaga'amu osoo Amaada Beebii dubbata. Namooti ana faana yeroo dheeraaf qurxummii qabaa turan hedduun isaanii bidiruu isaanii daldaalota namoota daddabarsanitti maallaqa hedduutti gurguratanii yeroo durooman anis akkuma namoota kanneen bidiruu ko akkan isaanitti gurguruuf gaafatamus bidiruun gurguruun namoonni boru yoo dhidhiman itti gaafatama jalaa ba'uu hin danda'u jechuun diduusaa BBC'tti hime. Oduu narraaf qabanne kanumaa oduu miidiyaa wiirtuu afan waliin nagaan tura.